yoo namni mobaayila keessan isin duuba fuudhee koodii isaa yookaan ramzii isaadhaa banuudhaaf tayaalan taate karaa ittiin namti keessan daftanii beekuu ni dandeessanii isin agarsiisaa. Viidiyoo kana laayik tuqaa, laayik godhuudhaan hanga dhumaa na hordofaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune ilman oromoo kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoonni YouTube Abdallah M1 akkam nagaa jirtu isin jecha baga nagaan naaf jiraattan kunoogaa guyyaa irraatis viidiyoo haarayaan waan ajaa'ibaan isinii qabadhee dhiyaadhe aappii addaa kan namni kamuu itti gammada jedhee yaadee waan ajaa'ibaan isinii qabadhee dhiyaadhe. Inni har'a isinii qabadhee dhiyaadhe mobaayila keessan osoo isin hin beekne namoonni biroo isin duuban yoo mobaayila keessan fuudhanii qulfii isaadhaa yookaan ramzii fuula mobaayila keessanidhaa banuudhaaf kayaalan taate karaa namti keessan daftanii beekuu ni dandeessan. Aappii ajaa'ibaan isiniif qabadhee dhiyaadhe. Viidiyoo kana laayik tuqaadhaa hanga dhumaa laayik godhuudhaan na wajjin tura. Fakkeenyaaf mobaayila keessan osoo isin hin beekne namni biroo fuudhee ramzii isaadhaa osoo ramzii isaan beekne itti tuttuma. Yeroo sanitti aappiin amma isin qabadhee dhiyaadhe kuni namticha ramzii kee fuula mobaayila keessanii banuudhaaf yaalee itti tuttusan footoo isaadhaa guututti qabatee isiniin eegaa jechuudha. Footoo namticha sanidha. Namni kamuyyuu mobaayila tokko banuudhaaf osoo fuulan hin laalle banuu hin danda'u jechuudha. Ramzii isaadhaa fuulan laalu malee banuu waan hin dandeenyeef footoo isaadhaa ogguma inni yeroo lama ramzii wallaalee yeroo lamatti dhahuun footoo isaa guutumatti qabee isiniin eegaa jechuudha. Haala saniin aappicha keesheenuudhaan footoo namticha sanii yogguu agartan akka inni mobaayila keessan banuudhaaf yaale ni beektu jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Namtichi sun osoo ofirratti hin beekne osoo waan sawwaru jiranii waa tokko hin shakkine footoo isaadhaa suuraa isaa sawwaree bakkatti qabee isiniin eegaa jechuudha. Namticha koodii mobaayila keessanidhaa banuudhaaf itti dhadhahee itti yaale san. Osoon gara barumsichaa isiniin dabarsine warroonni YouTube kiyyaaf haaraa taatan gara YouTube keessanii galuudhaan Abdallah M1 jaa sarchi godhaa isa kana subscribe akka godhattan jaalaaf kabajaan isin gaafanna. Erga mallattoo subscribe gattuuxanii mallattoo fuulduratti isinii baatu gattuquudhaan kamatarratti dhiyeeffachuu hin dagatinaa. Haala kanaan viidiyoota babbareedan isiniif gadhiifnu hordoftanii irraa fayyadamuu dandeessu. Hayyeegaa gara barumsichaan isin deebisaa. Aappicha eessaa argannaa jechuun keessanii oolu aappicha pilaastoorii keessan keessaa ni argattu. Pilaastoorii keessan keessa galaadha. Isa kana inni isa kanatti barreeffadhaadha. Buufadhaan isin jaa inni isa kana aappichi kuni waan baay'ee na ajaa'ibe namoota miliyoona 5tu buufate. Waan ajaa'ibaati aappiin kuni baay'ee namoonni hedduutti fayyadamaa jiranii waan ta'eef isa kana buufadhaadhaan amma buuseen jira waan ta'eef keessuma galee isin agarsiisuu qofa waan isaadhaa hunda nafaana bu'aa. Viidiyoo laak bakka nama xiyyaan isin agarsiisu kana irra gachi qaastuu keessa isaa galuudhaaf hanga inni achi isinii fixu altaalli meettaniin altaalli go'ettaniin haala kanaan achi isinii fixa. Erga haala kanaan isinii baasee kunoo kanatti waan isin agarsiisuu barbaadu amma jalqaba irratti seetingii isaa isin gasheen isin agarsiisaa koodii isaadhaa karaa ittiin hidhachuu dandeessan akka namni footoo inni kaasisan yoo namni beekulleen sheenee akka haquu hin dandeenye seetingii isaa ni galtu. Ergasii ka qulfii harga cuqaastu baay'ee isin barbaachisa jechuudha. Koodiin isaati isin amma koodii isa barbaadanii hidhattu amma lama hidheen isin agarsiisa. Isin kanarraa isa barbaadanii hidhattu yeroo lammeeffataa lama kunoo haala kanaan muwaffaq jettaniini erga haala kanaan koodii isaatti hidhattanii seetingii isaa keessallee gad deemtanii waan barbaadan sirreeffachuu ni dandeessu. Yeroo tokko bakkaan xiyyaan isa agarsiisu kana cuqaastu muwaffaq jettuuni maaliif jennaan mobaayila keessaniin walitti hidhuudhaaf akka inni hojii eegalu godhuudhaaf haala kanaan muwaffaq jettanii isheentu yeroo koodii keessan isinitti fide koodii itti hitan isintu beekaa ni gashitu. Haala kanaan gara barnaamijaa isaa isin gashaa. Kunoo haala kanaan hogguun isinii fide haala kanaan isinii fidaa bakka kanatti oloo fuudhaan xiqqoo aappii sanirratti gachuu qaastu. Haala kanaan mobaayila keessanii walitti hidhuudhaaf on gootu isa kana bakka kanatti kana on hoggaa gootan hojii eegalaa jechuudha. Kunoo haala kanaan erga on gootanii keessaa deebitu. Haala kanaan itti fayyadamtu jechuudha. Kunoo amma carrabnee jirra waa tokkoon isin agarsiisa heddumaan. Bakka kanatti wanni isa kunoo kanumaan itti banattanii itti irraa cufattanii jechuudha. Yoo akka inni dalaguu barbaadan kunoo qorsa agarsiiftu akka hin dalanne barbaadan irraa cuftu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaan isin jaa hayyeegaa xumura geenyee jirraa barumsa biraatti nama walitti deebinuu nagaan nu tura.